godina Harargee bahaa naannawaa Hararii aanaalee hedduu keessatti dhiibbaan Oromoo irratti godhamu cimaa jiraachuun gabaafame. Jiraattota naannichaa irraa akka mirkaneeffannetti bulchiinsi naannoo Hararii uummata sabaan addaan qooduu hidhuu fi akkasumas reebicha gaggeessuun cinatti lafa isaanii irraa buqqaasaa jiraachuus himatu. Daraartuu Shaamii dabalate qabdi. Godina Harargee bahaa naannawaa Hararii aanaalee hedduu keessatti dhiibbaan Oromoo irratti godhamu daran hammaachuun gabaafame. Jiraattota naannichaa irraa akka mirkaneeffannetti bulchiinsi naannoo Hararii Oromoo sabaan adda qooduun hidhaa fi reebicha gaggeessaa jiru cinaatti lafa isaanii irraa buqqaasaa jiraachuu himatu. Akkuma kanaan dura yeroo garagaraatti dhalattoota Oromoo kanneen ta'an lafa isaanii irraa fuudhuun mana jireenya isaanii irraa diiguun dhiibbaa cimaa irraan geessisaa turan sanitti ammallee lafa dhalattoota Oromoo saamuu fi dargaggoota Oromoo hidhuun kan duraanii caalaatti hammaachuu ibsan. Bulchiinsi kun dhiibbaa cimaa dhala Oromoo kanneen ta'an irratti raawwachaa akka jiruu fi kaleessa irraa kaasee hanga ammaatti manneen uummata Oromoo 7 ol sababa tokkoon alatti diigamu himan. Israel hangaarratti baay'ee uummata Oromoo irra dhiibbaa godhaa jira. Kana malees egaa wayyaaniin mootummaan paartii biraan dhufe kanarraa jalqabee uummata Oromoo yeroo bakka adda addaa jiran baay'ee dararaa doorsa adda addaa irra godhaa kan jiran ni yaadatama. Haaluma kanaan kaleessa ganda abaatii jala jiraatu ganda sangaa walitti beekamu. Hawaasa nagaa jiraatu walgahii jechuudhaan walitti yaamuudhaan iddoo biraatti egaa isaan karaa iddoo walgahii deeman booda isaan duuma bakka isaan irratti qabee mana isaanii irratti guuran qabeenya isaanii kumaantamaan ga'u irraa balleessanii barbadeessaa jiran kaleessa ganama. Haaluma kanaan abbootii qabeenyaatiif ammoo duras lafa uummata Oromoo ta'e irraa buqqaasuun sababa biraatiif fannaa kan turan ni yaadatama. Haa ta'u garuu mootummaan naannoo Hararee baay'ee uummata Oromoo jibbansaa fi ilaalcha qabuun baay'ee dhiibbaa adda addaa irra godhaa jira. Saamichi lafaa bulchiinsa naannoo Hararii raawwatamu kun kafaltii maallaqaa yookiin jijjiirraan lafaa biroo tokko osoo hin kennaminiif dirqamaan waraana uummata irratti bobbaasuun raawwatamaa jiraachuu kan himan namni odeeffanne kun saamichi lafaa dhala Oromoo irratti raawwatamu kun ammallee haala yaaddoo cimaa namatti ta'uun hammaachuu ibsanii jiru. Manneen guyyaa kaleessaa diigamee fi kanaan dura diigamaa tures manneen uummata Oromoo qofa ta'uu kan himatu jiraattonni ammallee diigamiinsi manaa kun akkuma itti fufetti jira jaan. Kanuma waliigalaan baay'ee manneen toora 20 ol ta'u buqqisanii hawaasa iddoon qabeenya isaanii hunda irraa saamuudhaan karaa waajjira mootummaa kutaniin kana malees qabeenya isaanii hunda alatti gatanii iddoo jiran jira haala hunduu akkatti alatti gatamanii haala jiraachaa jiran hunduu guyyaa lamarraa galee haalli iddoo kana jiru baay'ee sodaachisaa dargaggeessa walitti qabuudhaan karaa mana hidhaa guuranii waa manguddoos xiqqaasuu hin jenne guddaa badii tokko malee waan lafti keenya irratti qabiyyee osoo qabnu maaliif kun gaafiyyaan. Bulchiinsa naannoo Hararii keessatti Oromoo hidhuu ajjeesuu fi manneen isaanii irraa diiguun bulchitoota naannichaa raawwatamu waggootaaf kan itti fufe ta'us uummanni Oromoo naannicha jiraatan qaama furmaata isaaniif ta'uu dhabuun rakkachaa jiru. Naannicha keessa Oromoon alatti saboonni biroo hedduun kan jiraatan ta'ullee bulchiinsi naannoo Hararii aangoo isaatti fayyadamuun nama Oromoo dhiyeenya magaalaa keessaa balleessuuf jecha guyyaa guyyaan uummata buqqaasaa jiraas jiru. Itti dabaluunis namni kun ji'a 3 keessatti manneen maatii 500tti dhiyaatan beenyaa tokkoon malee waraanaa uummata irratti labsuudhaan meeshaalee isaanii fi daa'imman waliin alatti baasuun akka diigan mirkaneessanii jiru. Hawaasni manneen jalaa diigaman kunneen harki guddaan karaa gubbaatti waan akka sharaa hidhachuudhaan roobaa fi aduu waadamaa jiru. Jiraattonni kun akka jaanitti lafa dhiyeenya magaalaa Harar jirtu hunda maqaa investimentii jedhuun nama Oromoo magaalaa keessaa moggaatti dhiibaa turuu kaasuudhaan qaala'insa jireenyaa wal qabatee yeroo namni mana kireeffachuun keessa jiraachuu hin dandeenye kanatti waan Oromoo ta'an qofaaf mana isaanii irraa diiguun lafa isaanii irraa fuudhuun sarbama mirga namoomaa Oromoo irratti raawwachaa jiranii jiru. Buqqaatiin uummataa kun aanota akka Abaadir Ameer Nuurii fi Karrasoo fi Jaamuun beekamu keessatti akka malee hammaachuu fi inni nama dhibu manneen diigamaa jiran lafti saamamaa jiruu fi kanneen yakka tokkoon malee guyyaa guyyaan hidhamu hundi nama Oromoo qofa ta'uudhaas jaan. Walumaa galatti haalli hawaasni Oromoo naannicha jiraatan keessa jiran waan tilmaama keessa galchuun namatti ulfaatu kan jaan jiraataan Oromiyaa 11 dubbise kun wanti yeroo garagaraatti raawwatamu hundi jibba Oromoo irraa qaban ta'uu shakkii tokkos hin qabnu jaan. Oromiyaa 11 dhimma saamicha lafaa gaggeeffame jaamee hawaasni himatu kana qulqulleeffachuuf kaantibaa magaalaa Harar dubbisuuf yaaliin taasise nuuf hin milkoofne.
Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti humnootni mootummaa manneen hawaasaa nagaa ibiddaan barbadeessaa jiraachuun himame. Taatee waraanni mootummaa guyyaa har'aa raawwate kanaan manneen jiraattota nagaa 5 ol qabeenya guutuu waliin manca'uu fi akkasumas miidhaan hamaan qaqqabuu jiraattonni Oromiyaa labanitti himaniiru. Gammachiis Magarsaa dabalata qaba. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo araddaa ittisa roorrootti yakka kanneessaa waraanni mootummaa raawwateen manneen jiraattota ibiddaan barbadaa oolani. Jiraattonni bakkichaa Oromiyaa 11 odeessa laatan akka himanitti saadaasa 28,2022 wixata guyyaa har'aa gocha badiisaa humni mootummaa raawwateen manneen abbootii maatii 5 olii guutummaa guututti ibiddaan barbadaa'u akkas jechuun ibsu. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo araddaa ittisa roorroo ilmaan keessanuu bosona jira jedhanii agartee maatii qabsaa'otaadha hidhuu fi agartee qabeenya isaanii saamuu fi kaanis ibiddaan barbadeessuu dhaatu jira. Taateen kun guyyaa har'aatii kan ta'e guyyaa har'aa agartee mana maatii qabsaa'otaa 5 gubanii jechuudha. Walumaa galatti warri qabeenyi kun irraa barbadaa'ee yookaan gubanii kaanis saaman maqaan isaanii Abdurrahmaan Hassanee, Khaliif Usmaan, Abdiisaa Usmaanii fi Jamaal Saanii nama jedhamudha. Walumaa galattuu kana duraas agartee maatii qabsaa'otaa ajjeesuu fi hidhuudhaa ture naannoo kanatti gocha suukanneessaa irratti raawwataa turanii jechuudha. Ammas deebisaniiti har'aas maatuma warra agartee tana dura jala ajjeesanirra har'aas deebisaniiti qabeenya isaanii ibiddaan barbadeessanii kaanis saamanii jiru jechuudha. Jiraattonni badii tokko malee manaaf qabeenyi isaanii ibiddaan jalaa barbadaa'e kunneenis Abdurrahmaan Hassanee, Khaliid Usmaan, Abdiisaa Usmaan, Jamaal Saanii kanneen jedhaman akka ta'anis nuuf kaasanii jiru. Ragooliin ijaa bilbilaan dubbifne kun wayita taatee raawwate kan nu ibsan akka himanitti manaaf qabeenyi jiraattonni umrii isaanii guutuu itti faajanii horatan battala takkatti jalaa barbadaa'uun maatii guutuu irratti yakka daangaa hin qabnee fi sanyii balleessuun raawwatamuun addatti kan ilaalamu mitis jechuun ibsanii jiru. Qabeenya agartee isaan itti laffaa'anii waggaa meeqa qotan bishingaa wantoota akka bishingaadha kan isaan laffaa'anii maatiin qabsaa'otaa wanta nyaatuun qabu jechuu abdiin isaanii kana ture jechuudha. Maatii kanaas agabsanii agartee bishingaa kanaas saamanii kaanis loon itti gadhiisanii warii jechuu itti gadhiisanii qabeenya kaanis barbadeessanii kaanis saamanii jiru jechuu. Maatiin kun walumaa galattuu maatiin qabsaa'otaa kun haala agartee gaddisiisaa fi agartee waan keessa jira jechuudha. Bifa nama gaddisiisu keessa jira jechuudha. Jiraattota nagaa badii tokko malee ilmaan keessattuu bosona jira jechuudhaan qe'ee isaanii ibiddaan barbadaa'in alatti ganduma ittisa roorroo keessatti qabeenyi uummataa waraana mootummaatiin saamamaa kan oole ta'us dabaluudhaan nuuf kaasanii jiru. Waraanni mootummaan Abiyyi Ahmad bobbaasee maatii qabsaa'otaa irratti xiyyeeffachuudhaan aanaa mi'eessoo gandoota hedduu keessatti yakka akkaan suukanneessaa raawwataa turuu kan nu yaadachiisan jiraattonni dubbifne kunniin lubbuun namoota nagaa ajjeefamaa turuuf qabeenyi uummataa humnaan saamamaa kan ture ta'us nu yaadachiisanii jiru. Walumaa galatti maatiin kun agartee faffacaatee haalli isaan keessa jiran baqatanii agartee qabeenyi irratti gubatee dirree irratti hafanii jiranii jechuudha. Maatii kana hiyyoomsanii jiranii jechuudha. Mootummaan kun mootummaan naftanyaadha. Agartee sirni dhala namaatiif naasuu hin qabne kunni maatii qabsaa'otaadha bifa kanaan agartee dirree irratti hambisaa jira jechuudha. Kanaaf agartee uummanni Oromoodha agartee ajjechaa fi agartee qabeenya irra barbadeessuu kana ta'anii eeguu osoo hin taane tokkummaadhaan ka'anii agartee falmatanii agartee sirna gabroonfataa fi ilmaan isaaniitiif naasuu tokko hin qabne kana tokkummaadhaan ka'anii irraa buqqaasuu qabaniin jira. Gochi badiif gara jabeenyaa humni mootummaa uummata nagaa yakka hin qabne irratti geggeessaa jiru kun aanaa mi'eessoo keessatti guyyaarraa daran hammaataa deemuu kan nuuf kaasan jiraattonni kunneen uummanni akka beela'u midhaan ooyiruu gubbaarraa qabu ibiddaan jalaa mancaasanii beelaaf uummanni akka saaxilamuuf qe'ee isaa gadhiisee akka godaanu taasisaa kan jiran ta'us nu yaadachiisanii jiru. Xumura irratti uummanni yakka qaama mootummaa fi jedhu irratti geggeeffamaa jiru kana bakka tiyyatu waan hin qabneef tokkummaa isaa jabeeffatee sirna cubboo kana ofirraa kaasuuf falmachuu akka qabus waliif dhaamanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee mana barumsaa fi addabaabaayii maqaa Alii Birraatiin moggaasuuf ta'uu beeksise. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee artiist Alii Birraa yaadachuudhaaf manni barumsaa fi magaalattii keessatti addabaabaayii maqaa isaatiin akka moggaafamu beeksisee jira. Kunis kan ibsame sagantaa yaadannoo artiistii fi akkasumas Doktara Kabajaa Alii Birraa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti qophaa'e irratti. Manneen barnoota afaan Oromoo magaalaa Finfinneetti akka hin ijaaramneef dhiibbawwan garaagaraa taasifamaa kan turan yoo ta'u, dhiheenyatti maqaa sooressa jaarraa abbaa gadaatiinis manni barumsaa ijaaramee jira.
Kutaa magaalaa Lammii Kuratti hooggantoonni weerara lafaan shakkaman hooggantuu bulchiinsa lafaa Habiibaa Umar dabalatee namoonni 5 barbaadamaa akka jiran poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Poolisiin magaalichaa itti gaafatamtuu bulchiinsa lafaa Habiibaa Umar, itti aanaa itti gaafatamaa Tasfaayee Girmaa, ogeeyyii bulchiinsa lafaa Baqqaloo Xaggaa'ee fi Cimdeessaa Fuullaa akkasumas kutaa bulchiinsichaatti hojii gaggeessaa aanaa Duwwaa 4 kan ture Lu'uul Tarrafaa seeraan barbaadamaa jiru jedheera. Namoonni kunneen yakka aangoo isaanii karaa sirrii hin taaneen fayyadamu sanada sobaa qopheessuu fi hanna lafaa mootummaa fi akkasumas uummata sababa ta'uun barbaadamaa kan jiran ta'uun ibsamee jira. Poolisiin Finfinnee uummanni shakkamtoonni kunneen eessa akka jiran akka eerus waamicha dhiheessee jira.